Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota madda olaanoo miidiyaa. Akkuma armaan dura sagantaalee adda addaa kallattii adda addaatiin isin biraan gahaa turretti har'as immoo asiin dura kallattiidhaan viidiyoo waa'ee isaanii irratti gadhiiseen tureyyuu sanarra dhaabbachuudhaan irra deebi'iitii keessummaa kan nu dhiyeessachaa turtanii koomentii keessan argeen jira. Keessummaan kiyyaarraa eenyu kan jedhu hoddaa madda olaanoo miidiyaatiin. Ani immoo qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti. Guyyaan irraa immoo guyyaa jimaataa sa'aatii booda sa'aatiin asraa salaanni ga'ee jira jechaadha. Marrigaa akkuma jalqaba irratti nagaa isin gaafanne amma sirra deebinee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jechuudhaan kallattiidhaan keessummaa keenyatti isin deebisna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftanii sa'aatii keessan aarsaa gootanii guyyaa nadhaa guyyaa jummaati waliin salaanne mee duraan dursee daawwattoota keenyaan erga wal bartaniin boodatti sagantaa keenyatti deebina. Hayyee. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجولين أرسي ورّي والوجه ربين إيغانا قودك إن بكيتك كانوا قد ساوث أفريقيا نانو مقالا كيف تاولين كوب أني إيغانا أمو ولما رزق أمني ولي رزق أمني ولين تر جرين كينا كإبادة اللي كدلغت اللي كحواسم اللي والوجه والتاني والانترفتات نتر وقوت حاجة تاي وي حاجة رب ولين قوده كبيت تقاف بيجر أموتو يو بايل مربي كينات في دي أسي ولين نقاه ملي أن إبلو تلقى إبلو وجين بيسان تاي دلغت دا إسا وجين مادي تكنيا دا إسا وجين جرين نجي فتاهن قبنو بايل مربي تربي كينا في دي ولين نقاه نقاهما ولين تر قمتشون أرقتشون حميلي وليتهون إيجانا جرينا كينا ولين جيفنا إلى أمالي ولين ترى ربنا أمالي جرينا كيسان جرينا سفاء سني حاجو آمين 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 إيجانا مجمع شوري دابت ربي سني حاجو آمين 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 تيني ربي هكاي سني وجه آمين يا الله آمين 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 تين ناس بيتي السنيف قبيلنا كيسانيف ماتي كيسانيف ربنا وجه سني وجه حاجرات سني جل آمين 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 وأنا ككناتي آمين آمين حاجة ربي نبوبل شان اللي بيتن في والوجه تطرّي ترى أما موتو أكتساوى ربي بيك نيو كايجانا مو إمر اللي كديم متاته آمين قاممان دمي ملك قلبين تيسنا وجه نجراتشو وبنا قبار ناسنين جرا خيري كيسنا جراتنا Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti keessummaa keenya irratti she'aliin nabukkatti argaman ani immoo qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa madda olaanoo miidiyaa gargaaraan ogeessa kaameraa Daawud Adam wajjin ta'uudhaan qophii kana qopheessine. Qophiin kun ammoo muda yaadannoo nuuf ta'a jenneeti yaadna. Mee dhuguma dubbachuuf duraan dursinee dhimma biraatti osoo hin darbiin mudannoon isiniif maali she'ali? Mudannoon naaf darsi waa irraa barata wayiiti. mudannoo fi muuxannoon adda addaa qoraasuma ilma dhiiraati akka Oromoon jette hidhaan qoraasuma dhiiraati jedhanii haqiiqaa waan gale keessatti qormaanni hedduun ima argama jireenya namaa keessatti ka eegana ammoo tuyuu qormaata asbaabii namaa tahillee ka xabi'ii ka uumamaa rabbii tahillee ilmi dhiiraa eegana ta'e qormaanni wayii hin jiraa ima beeka qormaatameetumaan bira tara taani ammoo tuyuu ka akka eegarti ka rabbii kennaati waan akkanaati mudannoon ana darsi matti beeka. Meeroo hedduu mudannoo irraa namni akka waa baratuuf carraa qaba. Qormaanni dhala namaa mudannoolee hedduu ka chaalenjii kan jedhamu kana keessa darbeetiin bakka guddaa gaya. Yeroo hedduu yeroo haasoftan sagantaa keenya ni deebina. Akkuma beekamu sagantaan keenya qophii addaati. Qophii addaa darbuun duratti yeroo hedduu waa'ee Profeesar yookaan mootu falmataa mirga dhala namaa kan ta'e waa'ee Maartin Luuter King fa'aa dubbattanii haasawa tokko dubbattan nama onnachiisuudhaafi falmattoota haqaa akka Nelson Mandela, Martin Luther King, akkasuma immoo Thomas Sankara argitanii biyya Burkina Faso, Ibrahim Traoré fa'aa seenaalee isaanii dubbatanii Martin Luther King yeroo dubbatan argee jira. Waa'ee isaanii irraa mee xiqqoo isii seenaa isaa wal fakkaatu. Ani wallahi bakka sanatti bakka namni yoo haasa'u Martin Luther King illee kaasee Mandela illee kaasee akkana fakkeenya gaarii godheetiin hedduu namoota haqaaf jecha nasbee ufaanii kennanii eegana mirga dhala namaatiif jecha ruuhii ufii dabarsanii kennanii qabsaanii rabbiilleen irra qabee fi hayti isaan hidhamanii fi eegana dararaniif sunillee ol baatee nama fakkeenya gaarii ta'an kana ima dhagayaa seenaa isaaniillee haqiiqatti ufii gara mana nyaatti guddaalleen qaraane waan kanaafuu anammoo akka kiyyatti wanni yoo namni haasaa keessatti onnee fi gadina seenu namni yoo waa dubbate yoo qaala Allahu ta'ala jedhe yoo qaala Rasuulullaahi jedhe dhaabachuuf taa'uu hin danda'u wanni sun onnee na tuqa jechuudha. Waan kanaafuu tun tana fakkaatti jamaan keenya kunillee warra akka Maartin Luuter King akka Maandeellaallee seenaan isaanii seenaa ashamuu miti seenaa safaaxaatii miti seenaa guddaa
Maandillaan itti hidhamuu fi namoonni isa fakkaatan hedduun itti darramanii hidhamuun Akkana. biyya tana ta duraan gurra dhageettiin isiituu baay'ee fagoo Akkas. har'a sadarkaa deemnee dhufnee isii keessa mataa ol qabannee Akkana. aspaaltii isaanii akkana jiru kanarra Akkana. marga isaanii bareedaa hadiiqaa bareedduu tanarra Akkana. dalagannee argachuu irra Akkana. biyya gurraachaa fi adiin itti wal qixa ta'e Akkana. qabsoo isaatiin ta'e rabbiin illee irra qabee fi Akkas. waan akka kanaatii kun eegana ammootu chaalenjiin wanni mudannoon nama mudatu tun Akkana. isiin heddumatu jira Akkana. kun waan irraa waa baratan jedheetiin hin yaada. Waa'ee Maartin Luuter King dubbachuuf osoo hin taane mee akkana deddeemaa qilleensa daachaatiin sagantaan keenya itti fufa. Waa'ee Maartin Luuter King yookaan ammootu yookaan Nelson Mandela sin barsiisuu miti. Sagantaa addaa qabannee dhiyaan. Akkuma namatti argitan kan itti dhalatan godina Baalee lafa misoomaa, lafa dinagdee, lafa industirii of duratti itti dhaabbataa fi egeree abdii biyyaa taatu keessa Agaarfatti dhalatan. Agaarfaan gootota hedduu qabdi. Lafa qabeenya hedduu qabdudha. Aalimman gurguddoo qabdi. Kan akka Dr. Hussein Khadir qabdi. Kan akka Ustaaz Ibsaa fa'a. Kan akka Ustaaz Sufiyaan fa'a qabdi. Namoota argite daandiin ispaaltiin Baaleen akka galuuf riqicha gurguddaa ta'an aalimman biyyaa gurguddoo qabdi. Kanaaf inshallah Agaarfaa yoo dubbannu waa hedduu ibsuu dandeenya. Mee Agaarfaa akkamitti ibsitan? Diyaaspooraan biyya alaa jiru danda'u namni qe'ee ofii misoomsuu keessatti akka humna godhatu waa hedduu irraa dubbanna. Agaarfaan isiniif maali? Akkamitti ibsitan mee Agaarfaa? Agaarfaan anaaf waa hedduu Agaarfaa yoo barbaachisaa ta'e akka hedduutti ilaala. Agaarfaan warroonni kenna manguddoonni yoo dubbatan yoo barbaachisaa ta'e Agaarfaan kun onnee baaleetii faa jedhanii dubbatanii hamila nooyitiif illee taatiif dhuguma seenaa agas ga'u qabdi illee anama haqiiqaa homaa yaqiinatti achi baay'isee waan jedhu illee hin qabu. Garuu ifaajee guddaa qabdi. Hin misoomnaaf jecha. Eegana ammoo tuyyuu hin namoomnaaf jecha. Harrummaan baadhannuu hin namoomnaaf jecha. Ifaajeen isii qabduuf gaheen isii hagana hagas hin jedhamu waan guddaa. Waan kanaafuu Agaarfaan waan akka kanaa kana naa qabdina. Hafaa oomishti. Orruu misoomaa ta mootummaatti illee jira. Orruu iktaara kuma hedduutti illee herregamuun malu wayiiti. Waan kanaafuu akkuma namuu beeku ammoo koolleejjii guddatu achi jira wannaa ka Aminyaa Harroo jedhamu kuni. Waan kanaafuu waan guddaa qabdi biyyiti. Waan isiif gahee isii irraa hafee ollaa isiitiif illee gahu quufsaa gayaa qabdi. Qonni guddaan akka biyyattiitti qabdu keessa yoo agirikaalchariin qonna Agaarfaa jira. Seenaa guddaa qaba. Eksperimentii gurguddaa dalagaa ture. Agaarfaan akkuma hojjechaa turre daawwattoota keenya akkuma daawwachaa turtan sagantaan kun kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jirru waa'ee Agaarfaa qofarratti xiyyeeffateetiin dhalataa lafa saniiti. Imaanaa biyya saniiti. Keessa irraa dirqama qaban abbooma qaban waan taateef sagantaa kana dubbachaa jirra. Mee beekaalee hedduu qabdi. Keessatti dhimma daandiitiin yoo ol qabate waa'ee Baalee nama dadhabbii gurguddaa gatee jira. Isaan san xiqqoo isaanii seenaan isaanii akkam beeku. Waa'ee karaa kanaa wanni waan gadaa mootummaatiif illee itti fufee haga gadaa eegana ammootu Ihaadigillee deemuutti ture. Wayita warri keenya mootummaan karaa doozarii meeqaa fi eegana makiinaan meeqaa baasuu danda'u yoo saniin taate malee harkaan baasuu hin dandeenye qottoo qabatanii maarashaa qabatanii billawa qabatanii laga sanii dhumanii dhagaa harkaan tumutti turan. Rabbii laka alhamdu wa shukru. Ifaajee eegana ammootu ifaajee hayyoota hedduutiin eegana aasaa eegana ammootu qabeenya hedduutiin ifaajee Haji Ibrahim Bakaruutii fa'an har'a Rabbi rahmata godhe karaan kun haga ta'ee wayii haga ta'ee wayii gadi duguugame yoo eebbifame illee akka gaariitti namni illee walitti deemuu ka baatu taate bakkee har'a geenne tana wal haasil fadlima rabbiitiin geenne waa ifaajee teenna qofaallee miti qooda rabbii haqaati ammaan ammootu namuu haga huuna isaatitti biyyaa fi biyyee qabu ijaaruu yaalaa guddisuu yaalaa ijoolleen Agaarfaa bakkee jiranitti wal tahanii wal gahanii tokkummaa uummatanii madrasaan biyyaallee isaan qabdi eegana markaznillee isaan qaba ijaarri karaallee isaan qaba misoomni magaalaallee isaan qaba tokkummaa uummatanii wal dhaganii biyya sana eegana ammootuyyuu ijaaruu qabanii tokkoomuu qabanii wal dhagayuu qabanii beekaa hedduu of keessaa qabanii arjaallee of keessaa qabanii tahfiiza qur'aanaa ta'ee madrasaa ta'ee ufumaa ofitti eegana ammootuyyuu obboleeyyan isaanii ta biyyatti hafte ta bakkeen isaan itti qara'an bakkeen isaan itti baratan gaaddisa mukaafaa jala ta'e isaanillee hin beekanii rabbillee hin beekaa waan kana eega rabbi fadlii ofiitiin tola itti oolee biyya kiiloomeetira kumoota hedduu fagaattu biyya eegana ammootuyyuu amaanaa fi nageenni jiru dalagatanii waa argatan dhaqanii seenaa dalaguu qaban jedhee antana dhaamse an dabarsu ijoollee Agaarfaatii fi
Agaarfaa qofaa miti. Baale guutuu. Ijoollee Baale guutuu keessa jirtuu fi ijoollee Arsii keessa naannoon isaa haqa isarraa qaba ilma biyyaa kama ta'eeyyuu cufuma isaatuyyuu jedhee tana dhaamsi kiyya. Marga tokko lama jechuudhaan sagantaa keenya kan isin biraan gaa turre qophii addaati. Qophiin addaa keenyaadha keessummaa Shee Alii Qabadheetiin isin biraan gaan ture. Marri uumama addaa dachee Afrikaa kibbaa isin daawwachiisaa jidduudhaan haala qubsama Baalee gaarreen Baaleetiin wal fakkaataa gaarreen Dodola Hadaabba walumaa galatti dhiyaa Oromiyaa Soodin Jimmaa Abbaa Jifaara wantoota fakkeessan hedduu argaa jirra. Biyyiti keenyas akkanuma jirti namuu qabeenya isaa kunuunfatu jechaan ergaa kennadha. Eeyyangaa waa'ee qabeenya keenyatti deebina. Ijoollee agaarfaachaadha. Ijoollee Baalee walumaa galatti biyyoota adda addaa jiraniif ergaan nuti dabarsaa jirru biyya jaalachuu jechuun misooma keessatti hirmaachuu, mana barumsaa ijaaruu, manni barumsaa kaleessa isa barsiise, wallaalummaa keessaa isa baase haqa isarraa qaba. Hedduun manneen barnootaa irraan tana dadhabuun malaa. Barsiisaan kaleessa isa barsiise, kaleessa barsiisa kabajaa qaban beekaniini. Mootummoota darban keessatti illee barsiisaan kabajaa qaba. Barsiisaa kaleessa isa barsiisee har'aan tana biyya Awurooppaa kan jirtu afaan Ingiliffaa barattee waan adda addaatti haqa isarraa qaba. Manni barumsaa qofaa miti kan Qur'aan itti baratte madrasaan akkasumas immoo hiriyoonni kee keessa haqa isarraa qabu kan jedhu sheekarraa yaada fudhannee jira. Agaarfaa qabnu Haaji Kadir Diree fa'aa yaadatu. Mee akka Haaji Kadir Diree fa'aa seenaa qabsoo Oromoo keessattis nama didaadha jedhanii waa'ee kanarraa banneetiin sagantaa kennitti oofu. Haaji Kadir Diree faajjii agaarfaati, faajjii Baalee guutuuti. Haaji Kadir Diree hambaa dhoombirii goota biyyi qabdu. Hedduun warri isaanii wajjin hiriyyaadhaa ka qabsuma saba kana dukkana keessaa baasuutiif jecha mootummaa taraa dabraa asiin duraatii wajjin osoo mormii godhan gaafii amma har'a gaafiin kun haga ta'e ho'i parsantiin deebi'ee karaan makiinaallee eegana ammoo bahee magaalaa keessa ilmaa sadarkaa aspaaltiin seenullee gahe kana kanaa jecha aarsaa ta'aniitiin hin dhumanii Haaji Kadirillee warra saniinii wajjin qabsaa'ee gooroo duniyaa irra rifqiin hin jirtiif qofa irraa dandamatanii galanii hafanii haga rabbi bubbulche gooroo duniyaa irra bubbulanii eegana ammootu deemanii hambaa dhoombirii faajjii biyya saniiti haqa banii aadamummaallee seenaa qabanii haqa oromummaallee seenaa qabanii haqa islaamummaa keessattillee seenaan isaan qaban seenaa guddoo akkuma kana zurriyyaan isaaniillee karaa daandii isaan saraaranirraa olii gadi madhee bakkee jiranitti diinan islaamii fi utubaa tahanii dagalee tahanii waa'ee diinan islaamii fi waa'ee sabummaa waa'ee haqaa lallabuu malee ijoollee gantuu badhee takkatti rabbi duudi isaaniitiin baafne kun fadlii rabbi haqaati. Rabbitu ifaajee isaanii irraa jaalate rabbi isaanii haa araaramu rabbi isaanii haa rahmatu toltuu isaanii rabbi haa heddummeessuuf jedha. Waa'ee Haaji Kadir Diree yoo kaafne warroonni komatan hedduu jira. Agaarfaan bal'oodha. Baalee walumaa galatti bal'oodha. Eeyyangaa waa'ee agaarfaa dubbannu warra abbaa jamaa dubbachuun dirqama. Aaliman gurguddootti naannoo sanii madde. Fakkeenyaaf biyya Awurooppaatittis Sheekh Umar Alfaaruq Saadiqaa hojii guddaa dalagaa jiru. Dhiyeenyatti kitaaba eebbisiisuu jira. Daawwattoota keenya kanneen sagantaa kana hordofaa jirtan kan biyyoota adda addaa teessanii jirtan Umar Alfaaruq dhiyeenyatti kitaaba addaa eebbisiisaa jira. Biyya Jarman magaalaa Firaankifartitti qophii addaa qaba. Asumaan bira dhaabbadhaa jechuun hin barbaada. Mee warra abbaa jamaa akkamitti ibsitan? Isinillee qaama san keessaa tokkodha. Kallattiidhaan warra abbaa jamaa geenne. Warra abbaa jamaa kana silaa osoo gaafatamuu baadhee namnummaan biraa gaafatamee deebii kennee irratti tolaa. Arraafisin walhaasi haga ta'e biyya agaarfaa tana yoo barbaachisaa taate onneen isii faajjiin isii akka waan biyya Oda jedhamtuu wayiiti. Namuu akkasitti amanaa. Biyya Odaatuun qabsoo mootummaa dargiitii wajjin geggeessitu keessatti sadarkaa hayyoonni isaaniitiif gootonni isaanii mormi irraa muramee mata baadhatanii sirbaa Amaarri goobbattiin galuu gahe bara 1969 lakkoofsa Habashaa kan biyya teennaa san keessatti seenaa akkasii galmeessan. Warra osoo mootummaan dargiitii fi mootummaan Minilik mootummaan Haile Sillaasee mootummaan gadaa sanii Minishilimaa fi Ambeelii fi eegana maasii qabatee deemu kilaashkoobiin maqba shorraa fidee biyyarra dhukaasee Amaara jilbiiffachiisee qabsoo guddaa haa'ufiilee itti gaagamu bakkee har'a Oromoon geettee afaan Oromoo namni gariin Oromummaa gariin ittiin naggaadata haa ta'u gariin ammoo tuyyuu faajjii isaatii mataa wal qabatee ittiin boona sadarkaa muummichi ministeera biyya teennaa afaan Oromootiin sodaa malee saala malee sagalee wal qabatee lallabee dubbatu kaga'e dhiiga warroonni sun eeganaa gadi jiisanii fi lafee isaanii tabarahaa ogaadiin keessa gubattee fi hayyoota hedduu gootota hedduu itti dhabanii warreen qabsoo tana hoggane kun ammootu kallattiin warra abbaa jamaa san keessaa namoota hedduu ka maqaa yoodhaan namuu yaadatee garaan boora'utu jira. Waan akka kanaatti biyyi Odaa seenaa akkanaa kana qabdii isiniin jedha. Maashaallah egaa akkuma dhaggeeffachaa jirtan sagantaan qophii keenyaa akkuma itti fufee jira. Waa'ee warra abbaa jamaa sirriitti dubbannee jirra. Meegatteenyaa kaameraamaaniin kennas kallattiidhaan nu duuka bu'u isin jechuun barbaanna.
Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaalletti sagantaan keenya godina Baalee magaalaa Agaarfaa irratti xiyyeeffachuudhaan dhalata Agaarfaa kan ta'e obboleessi keenya kan biyyaayis wajjin baane kan waggaa 9 waggaa 10 biyya tokko jirru naannoo tokko jirru amma immoo haalli tokko tarii addaan nu baasuu danda'a. Viidiyoon kun seenaaf waraabamaa jira. Biyyaa fi qe'ee keenyarraa lafaaf lafa uummata keenyarraa biyyaa fi biyyooma keenyarraa dubbachaa jirra. Ijoolleen keenya kanneen biyyoota adda addaa jirtan ispeeshaalii ijoolleen Hoolaandii jirtan, Ingilaandii jirtan, Jarman jirtan, Firaans jirtan nama jabattu biyya jira, nama jabattu kara biyyaa deemuuf jira. Kallattii danda'ame kamiinuu hirmaannaa hawaasummaa keessatti nam 5 ijaaramtanii, nam 10 ijaaramtanii maddoolaa kun ofirra fuudhee of duratti hojiilee hedduu dalaguu dandeenya. Nama jabattu argitee rakkataan kamii masgiida kamtu rakkoo barbaada, mana barumsaa kamtu ijaaramuu qaba, naannoo kamtu gargaaramuu qaba kan jedhu namoota biyya keessatti sochii godhuuf deeman keessaa tokko Agaarfaa gammaatti arfaatiin malee hin garre arfaati namootu kasabaati isinillee kama sabaati ammootu bakka qaawwa jijjirtu namni cufu namuma kana yoo biyyallee gale kaameraan gabbaasullee hidhata miidiyaa maddoolaa wajjin waan qabaniif namoota keessa hirmaatan keessaa nam tokko waan ta'aniif jechaadha. Qophii kennatti deemina warra abbaa jamaa dubbachaa turre maashaallah warra abbaa jamaa akkuma beekamu iddoo islaamummaan jabduun jirtu naannoo argitanii mandara bakka tokkotti aaliman hedduu baastedha. Haa galatoomanii namoota hedduutu biyya alaa kanallee jirra biyya jirru kanattillee sadarkaa warra abbaa jamaa waamamantu jira jechaadha. Waan guddaadhaa ulfaatanii mee kallattiidhaan wanti xiqqoo wanti sirraa fi jira warra abbaa jamaa kana osoo hin darbin. Waa'ee warra abbaa jamaa ku warra abbaa jamaa yoo jedhan odaa san guutuu baana. Biyya odaa sana keessa gosa hedduutu jira. Kallattiin ammoo tuyyuu guddaan biyya gosa urfee jedhamtutu jira. Gosa imara jedhamtutu jira. Gosa dhoobbaa jedhamtutu jira. Gosa madarsoo jedhamtutu jira. Tunniin gosa gurguddoo qaayidaa akkuma kana gosa loodee jedhamtu gosa haddaa hedduu jira. Kunniin guutuun gadaa san keessaaf ila ammaatitti illee abbaa jamaa kana faajjii godhatanii akkuma Agaarfatti Shee Abdul Wahaabiin Shee Abdul Wahaab warra Sayyida Harroo itti waamaman Agaarfaa kana keessatti jiyaa sanitti illee bani aadamummaa afillee haqa eeganii haqa bineensaallee eeganii kanamaallee eeganii oromummaa afillee aarsaa tahanii lubbuu ofii kennanii seenaa oromootiifillee osoo homaa hanbifatin islaamummaaf sanuu daran ifaajanii ilmaan isaanii tawaggaa 30 guutuu ta'aliima ilmi hadiisaatii fi eegana ammoo tuyyuu qur'aanaa osoo baratan biyya Makkaa keessa biyya Madiinaa keessatti aalimman gurguddaan hedduu eegana ammoo baratanii aalima tahanii biyya tajaajilaa jiran ifaa diinii tahanii kan namni ammoo tuyyuu uf duratti waa hedduu fuulaalu namni jecha isaanii bira takkatti achi tarkaanfanne yoo didee tarkaanfate ammoo bakkumatti eegana ammoo mu'jizaa wayitu dhufaatu jira warra abbaa jamaana kana keessa akkanaatu jira akkuma kana ammoo ijoolleen amma ifaa diinii taatee akkuma Umar Faaruq fa'a akka Sheekh Ibsaa fa'a akkuma amma mucaa keenya as Naayiroobii irraa sagalee ta'ee dabarsu dubbii dhugaa malee kan dabarsu Abduu fa'a kunniin illee warruma abbaa jamaati warruma san odaan kun warruma abbaa jamaati haa ammootu keessatti oollama waliillee qubatuu malee waan kanaafuu tuni tana fakkaatti ifaajee warra kanaa baay'ee waan guddoo akka dhageenyutti nuti ammootu haga ta'e dhageetti malee qabatamaan itti hirmaannee qabsoo akka isaan dhandhamanii san oduu dhageennee malee zabana beeynu kanatti guddaallee ammootu hin jiru garuu namni isaanii yoo himan kalafeen isaanii barahaa Ogaadin keessatti zabana duraan gaafa qabsoon biyya hin jirre deemee achitti aarsaa ta'e lakkoofsaan keessaan ba'an maqaa isaanii yoo dhageennee yoo dubbannu baay'ee garaan kun nu bobbooraa warri kun ifaajee haganaa kana qaban warra Agaarfaanuu ittiin dhaadattuun isiniin jedha Sheekh Muhammad Gazaali.